Ministeerri muummee keenya garuma tajaajila yookaan immoo itti gaafatamummaa muummicha ministeerummaatti dhufuu isaatiin dura waa'ee hir'ina biyya kana keessatti jiru akka gaariitti namatti yaada turedha. Dhugaa dubbachuudhaaf waliinis waan turre qabsoo jijjiiramni nu barbaachisa jedhu isaan keessatti sodaa tokko malee waltajjii waan irratti haalaan kaasa ture. Haalaan morma haalaan falma ture iyyuu waan ta'eef waan yeroo san falmuuf hunda dhugaarraa akka ta'e nullee dabalatee gaafa immediately gara itti gaafatamummaatti dhufu akshinii gale. Amma Finfinnee akka maqaa isheetti bareedduu habaaboo haaromtuu ni goona kan jedhu sun bariituma gara itti gaafatamummaa kanatti waggaa dhufu kan dubbate jecha paarlaamaa keessallee ni jira. So accordingly akka karoorsinee nuti hojjechuu dandeenya. Erga positionii akkanatti dhufuu irratti ayyamamaa taane too gaafatamummaa kana fudhanne selfless taane akka hojjechuu qabnu. Dhimmoota asiif achi deeman hin gurrallee kenninee too akka discouraging taane nu utubuu jechuudha tokkoffaan kanaan. Lammaffaa yaadaan wanti amma as keessatti magaalaa kana keessatti hir'uudha jennee nuti hojjennu dabalataan kanallee dabalaa akkaataa kanaan hojjedhaa jechuun ofiifillee akkuma beektu masaraa mootummaarraa kaasee maqaallee Unity Park jechuudhaan gara Friendship Park kana ofiif resource mobilize gochuudhaan kadhatee tokkan hojiitti galchee amma immoo Inxooxxollee Caakka project illee dabalatee mallaqa ofiif mobilize godhe dizaayinii takka laalatee ofiif hojjisiisee yaadasaa concept paper ofiif barreessee kennee modeela san fudhanne. Modeela san fudhannee isa biiroo isarra jalqabame san gara biiroo keenyatti gara Masqal Addabaabayitti gara magaalaa guutuutti gara wal'isuu fi piroojektota keenya connect gochuutti galle akkaataa kanaan kan hojjennu inni guddaan garuu yaada.